baabura warra keessanii inni gurguddaan shaggarii baabura yaabbadhee nufaa na eegi yaa shamarmarii baabura warra keessanii inni gurguddaan shaggarii baabura yaabbadhee nufaa na eegi yaa shamarmarii badamma shoole bashannanni irra tole na 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 ni na ni damma shoole bashannanni irra tole na 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 ni na 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 ni na ni damma shoole أي عبد الشيخ عجائبة عجائبة إلى دكتور عبد الشيخ جول يا جول نما كما شن اتي جبا واي جرو جولين عبد الشيخ واي وان اسين تكاد اگيسني هم بيكني بومبيوني كبار نغار لفندانو وان اسين اگهود اف غره كيسن الفاتو يچود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى دكتور عبد الشيخ نما كما ميكا كما كودا لمن بربادا إتي إسين غرة كيسن اتباچو داف اللي يوبشان أقدم مال داغون إسين الفات إتي إسين داغهود أف وغادي دمي تربا فيا غافچا جرتن نما كما ترب إتي غربان ديكلش دم شغل أما وابرات وتاني أما نمني باية تهريدا كنا مشوطنا أريدا نتباية تكفى شير قدا نما باي سانغا نمني رفض أريدا كنا مشوطاتي يو أما نمني كمني لما سينود أريدا نتباية من دي مياد شير قدا دم شولي بشنني الراتولي بشننا نا 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 ني نا 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 ني نا ني نا نا نودي نا 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 ناي مرفوع بيتي سي اكمتي اتي لايفي قولالو دنديسا وي اجائبا اكتين ان الراجبات نما امالي نمني سينو قبا نمني ديما وري مدمتن باية ديرتي آذانا قد أجرى ديمينو فرامورا jabaadhaati nama seensisa boohee uffanni kurrifadheen bu'aa fadhi iccitiin isin dhaga'uu barbaadan boohicha ajaa'ibaa Abduseen jaalalli isaan qabee jennaan boohuudhaaf ta'anu arguuf teessu jechuudha. Maallaan jette yoo ati nama 10,000 irratti laayivii irratti boosee akka jaalala kan kona jaallattu naaf ibsite malee sitti neerumuu naan jette waan ta'eef nama 5,000 naaf fidaa boohicha ajaa'ibaa kurrifadhee isiidhaaf jecha kilooreksiis qopheeffadheetiin jira. achirratti ragaa nama 5,000 irratti boosee yoo na argisiifte malee sitti neerumu waan naan jetteef anaaf jedhaa yoo lubbuu koo baraaruu barbaadan jabaadha nama 5,000 naaf fidaa boohee jaalalan isiidhaaf qabu ibsadheetan itti mirkaneessee kara intiniitti seena waan ta'eef jabaadha nama sheer nama 5,000 naaf fidaa waan ajaa'ibaan na mudate nama 5,000 laayivii seente achirratti boossee jaalala naaf qabdu yoo naaf hin ibsine har'an si dhiisaa naan jette waan ta'eef lubbuu koo baraaruuf Oromoon bakka jirtanoo iccitii jabaa kan waliif sheer godhaati lubbuu kiyya naaf baraaraa isinillee akka isin na amantuuf nama 5,000 irratti boohee jaalala fi jilbeenfadhee itti argisiisuun barbaada waan ta'eef iccitiin ani isiniif qabadhee dhufe kana dhugaan isiniin jedha. Hareeda kanallee ofirraa haadinaan jetteetti waan ta'eef deemeen ofirraa haadaa hunda isaa waadadhoodha iccitiin har'a
meerre ijoolleen koo nama 262 qofittiitu na daawwataa jira way du'uutii kiyya harrasa dhugaa taate kunoo kilooreksii isin jedhaattanus isiniifan fida jabaadha kunoo haala xuulii dhuguudhaaf kun qoricha harra bitame jechuudha yoo namni 5,000 seenee achirratti naa boossee jaalala naaf qabdu naaf hin ibsine kana akkanatti dhugii achumaan du'iiti akkana jaallattu na argisiise naan jette anis du'ee jaalala argisiisuuf hin qaba waan ta'eef akkan du'ee jaalala isiidhaan qabu argisiisuuf sheer naaf godhaa oy way ajaa'iba sheer godha ammasitti amma dhufeetanii citii jaba way minno meerre namni ammallee namni 300 hin seenne way jaalala naaf qabdu ilaa kun maal jedha beetu izis fiqir galatsing jechuun alaa antanitti kamu jaalala ittiin ilaala namni abduseen du'uu hin barbaadini jettan nama 5,000 seensisaati namni 5,000 seentanii murtii isa dhumanaa murteessuu qabdu jechuudha la ammayyuu hojjeesuudhaaf han faffacaasaa jira jechuudha jaalala naaf qabdu nama 5,000 irratti naaf ibsinaan jette jechuudha jaalalli inni dur onnee keessa innammaa arrabarra teessa ay dur jaalalaaf maraanneetoo mana maalii darandeeka ay amma jinjanaa qofittii ta'e torbii tokko wal xabbasuudha way ay yaa jinjanaa sabara kana ajaa'iba ar jedhee balaayke dur waggaa meeqa wal jaallatame jechuudha abaaboodhaan mana jala deemame gahoorraan jedhama amma miiseen jalarraan naqame hay bareedduu ko ay jinjanaa sabara kana ay jinjana nama 300 ofittiitu doktor Abdusee daawwataa jira wallahi kun anaaf of ajjeesu dhugu moo sheer gootu liinkii sada tuqaatii deemaa iccitii jabaa dhaggeeffadhaa tokkoffaa irratti liinkii asirratti isinii maxxanfame iccitii isin dhaga'uu qabdanuun hundi keessan deemaa achirrattis iccitii ajaa'ibaatu isiniif dhufa waan ta'eef har'a waahii jaalala yeroo amma kilooreksii nama Obaasaarurraa Dr. Abduseen haala qoosaatiin qabanii waa xiqqoo isin bashannansiisuu barbaadu anattillee murtii ajaa'ibaatu murtaa jechuudha dhumarra jalqaba irratti warri tiiktookii keessatti Dr. Abduseen rafooqaan isin qabee jennaan suuraa Abduseetiin lijuu yetaallehu lijuu jettanii ittiin sirba akkana gootanii tiiktookii irratti akkana godhanii suuraa namaa fidanii fiqresh goddaanyi minaamin jettan adabadhaa bultiin hundi diiginaa foonqaan bakka calqedeetuma otuu namantiin hin jedhin fiqriin nama qabnaan kilooreksii dhuguufanii jabaadhaatii natti barbaada ebeluun an azaaba galuun barbaadu shamarran tokko sababa kootiin kilooreksii dhugdee of ajjeeftee Abduseen jannata galuun barbaadan kanaafuyyuu akka anaaf jettanii kilooreksii hin dhugne shamarran kilooreksii dhuguun dhowwaa Abduseedhaaf hin dhugina anuu kunoo dhuguudhaa kan yaada koo jijjiire jechuudha akkamitti kilooreksii waliif dhugama jaalala isa bara kanaaf Networkiin kee dadhabaadha dhugaadha networkiin koo baay'ee dadhabaadha waan inni ta'e wallaalle ba networkii dide mar mokkoramaan Robertson yaa Ronaldo dhugaa rabbi dubbachuudhaaf mee koomentii jalatti deebisaa
niitoorkiitu iyyuu hin jiru sagaleen koo jira ijoollee bilxiginnaan irra bajalaa jalqabaniiru yaa rabbi yaa Allah an rabbumti waa hundarra an rakkadhee bilxiginnaa utuu hin argin fatah jedhee jiraachuun barbaadan bilxiginnaan diina ajaa'ibaati koomintiin jiraa nama jibbisiisa maal ejjana jala dhuftee ishqii koo balleessitiin jedhee man hareeda koo ammayyoo tun intini dhoof dhiiskela niitoorki meerra niitoorkiitti hin jiru malee silaa namni kumni 5 hin gala lubbuu dhabdussee baraaruudhaaf damma shoolee isinittin biifa yoo isinimattin biifa warra as keessa taa'ee liivii daawwataa jiru hunda keessan yeroo ammaa kana maaltu deemaa jira shamarran baay'een foonqaadhaan qabamaa jiru rakkoon kunis maalirraan dhufe yoo jettan shamarran hunda utuu hin taane shamarran amma tiiktookii irrattis ta'ee eessarrattu lafarrattis shamarran biyya arabaa jedhame akka arrafamtuuf akka shamarran arabaa bakka dhiira barbaachaaf kilooreksii dhugdee shamarraniif jecha mabraatii qabdee jedhamuuf shamarran biyyumatti bakka boqqolloo keessatti gangalfamtee kiisiingiidhaan godhamtu qoraanin naqa jettee baaburan naqa jettee gangalfamtee tuma utuu kiisiingii godhamtu mana barumsaa meekaappii moo maalis jedhanu meekaappii alla munaamin jettee meekaappii kilaasii deemanii achitti dhungatamaa oolan warra utuu akkas jedhanu biyyaa bahe gaafa biyya ormaa dhaqee immoo ruuza ho'aa kana nyaatee asiira ho'aa kana aannan dhudhuge simmeetaawii yoonaan jireenya biyya keenyaa ni beektanii sooressa intini yoo jedhetu jireenya akka intini jedha asitti jireenya akka barbaade asiira dhugaa ruuza nyaataa warra duuriyyee biyyaati shamarran hunda laallatu dubbiin kun warra amma asitti dhufee kilooreksiin dhugaa yoo ati nan fuune fooqii 8affaaraan tarkaanfadhee intini jedha jedhu kun warruma biyyatti boqqolloo keessatti jechuudha qabamanii bishaanin naqanii jaarkaanii fudhatanii dhaqanii sa'atii meeqa boqqolloo keessa lafa dhiibessanii galanu warra mana baaburaan naqa jedhanii minaan mana baaburaa ka'anii kilaasii keessa oolanii hidhiin irratti diimatee jechuudha kun amma lippistiikiin irraa balee gurraacha otuu dhungatamanuu otuu achitti shakashakamanu jedhanii biyyaa bahantu asittis gaafa dhufan suusnoa jedhee raayyaa abbaantini san raayyaa antini latiyoon sun xiiqnoa jechuun suusnoa jedhanuun tokkoon bakka bu'a jechuudha warri biyyatti gangalfamee dhungatamuudhaafis fiqireenyaasa jedhan san amma kan garaana nyaattu shamarran biyyatti otuu jaalala hin argin otuu barumsa sii xumurin otuu mana barumsaatti illee fiqireenyaasa jedhanu fireendii otuu hin baafatin biyyaa baate asitti sababa warra manguddoo biyyatti jaalala fixee kaan ilmoo 2-3 biyyaa kaa'eetuma dhufeetuma lippistiikiidhaan huuruu babbareeffatee paawudariidhaan babbareeffatee eegee fardaasa jedhan wiigii moo maal jettanu sanaan rifeensa isaa totokkofatee shamarran xoxobbee ammallee jaalalan argine maqaa balleessa jechuudha. Amma biyyaa kunoo abdus ijoolleen biyya arabaa addii kana maraatte dhiiraaf jecha kilooreksii dhugdii jedhee kan keessaan natti barreessu an deebii kamiin deebisaaf yaa aboo shamarran biyya arabaa jechuun kan kaayyoo biyya baateef qabdu kan dalagattu baay'ee jirti. Kan maal jedhama gaallamoota moo maal jedhama biyyatti shamarran intini jedhu kun warra biyyatti jechuudha jaalalas fixee kaan heerumee kaan jaalala jedhamu 8 walirraan buusee malee kaan 9 hudduu keessa xallaasee biyyaa baasetu Dubaayin keessattis yoo ta'e warri asii fachii fiigee baangaalii wajjiniin dhungoodhaan I love you so much jedhu warri Saudi Arabiyaa keessatti manfuwaa dhaqee qaasimii wajjiniin Yeneemar Banglaadeshaan Makaanishaan jedhee gangalfamaa oolu warra akkasii warra malee kaan 9 hudduu keessa xallaasee ofiin marsee mana barumsaatii wuxxeetammaa ta'uu dadhabee wuxxeetii baasuu dadhabee sangaa abbaan qaburraa qaroo tokko gurguree dhaqeetanin Saudi Arabiyaarraa hojjedhee si jijjiira jettee biyyaa yaate gaafa dhaqee Saudi Arabiyaadhaa ruuza affeellaa distii tokko silaayyuu ruuza distii 2 dhaabaa jedhanii yoo itti kennan warra akkasiitti distii tokko otuma bilchaateeraa laata jedhanii nyaatan ufixu jechuudha warra akkasii warra amma simmeetiin mataa bahennaan shamarran hunda maqaa balleessuudhaaf fiigan kun warra ruuza distii 2 dhaabanii tokko otuma bilchaachuu isaa ilaaluudhaaf soogiddii ammallee gaheeraa laatanii hammaaranii nyaatanu oovarii ta'anii asiira kana tallaajaa keessa lafarraa daguugantu biyyattis akkuma kana
warra malee kan sagal ofiin marsee gadhiisetu dhufee kilooreksii dhiigiraaf jecha dhuga. Dur dhiiratu shamarraniif jecha namaa wal caccabsee wal fixee dabana nuti beeknu shamarran kabajaa qabdu jaalallis yoo ta'e seeraan jaallatti. Yoo namni sun hin jaallanne akkamitti giddiidhaan na jaalladhu jettee nama sana hudhatti qabdee isa qilaaloo fannisaallu. Kun zarafaa jedhama. Giddii wal gudeeduu jedhama. Maddafaafar ibbaalaan. Sheer godhaa dubbiin jabduudha waan ta'eef. Har'as taanaan warri biyya keessaa abdusse shamarran biyya Arabaa akkana taatee jettanii dhuftanii nutti barreessitan shamarran biyya Arabaa hundaa miti. Warra malee kan biyya keessattis erga biyyaa bahanis hudduu keessa sagal xallaasee gadhiisetu shamarran hunda maqaa balleessaa jiru malee shamarran biyyatti barumsa sii dhiiftee dhugaadhaan maatii ofii jijjiira maatii kan koon biyyatti mana citaa keessaa baasee mana qorqorrootti jijjiiraa fi obboleessa koo baratee barumsa fixe yuunivarsiitii galcha jettee biyyaa baatu har'as wanti siin mana hijaazaa teessee kilooreksii dhiiraaf dhugduuf hin jiru dalagaa biyyaa baateef malee. Wanti siin ruuza distii lama fixxee simmeetiin mataa baanaan dhiiraaf jecha of ajjeeftee dhiira duuka fiigdee billaadhaan zayitiitti naquudhaaf jettus hin jiru. Dhalaan yoo jaallatte tartiibaan jaallatti jaallatamee yoo dhabdes bishaaniif minaanii giddiidhaan nama duuka fiiguun hin ta'u. Dhugaan isiniin jedha. Dhugaan jirtu kana Dr. Abdusseen gadi fageessanii sanitti man yaa warra malee kan hudduu keessa sagal isin xallaasee biyyaa baase dhalaa warri manguddoon warri biyyatti jaallattanii jaallatamtanii jaalala ciiraatanii jettan shamarran ammallee waggaa 20-18 ammallee laayiviin dabarsin jireenya siichi jiraachuudhaaf jaallachuudhaaf illee caraa guddaa qabanutti hin cufina keessan fixxanii jireenya ijoollee xoxobbee hin jiraatina. Dhiironni warri manguddoonis jechuudha dhiirotaafis ni himna dhiironni warri jireenya keessan laayivii keessan fixxan dargaggeeyyii warra siichi waadanu arganu isaa jaarraa 21ffaa keessa dargaggeeyyii yeroo ammaa laayivii bareedaa jiraachuu barbaadu. Jireenya xabbaabii miti jaalala bareedaa jiraachuu barbaadu warri manguddoon dhiironni manguddoon of kabaja jireenya dargaggootaa keessa galtanii hin lallaaqina of danda'a isin jaallattanii fuutanii dhalchitanii jiraattammi maaltu waa'ee shamarranii waa'ee dhiiraa keessa isin hin galchu warri wal jaallatu xoxobbooliin shamarran xoxobbeeniif dhiirri xoxobbeen jaarraa 21 kanaaf uumamte wala jaallatu. Shamarran warri manguddoon chaappistiikiidhaaf lippistiikiidhaan shamarran of fakkeessuu fakkaatan bulgulee jennaan nuti warra akkasii bulguleen paawudariidhaan shamarran waggaa 18 of fakkeessitanii gabbaatanii dhiiraaf jecha mabraatii qabdan sibaagoo qabdan dhugaan isiniin jedha warri umuriin keessan fifiigee dhuftanii umurii warra xixiqqoo jiraachuudhaaf jecha shamarran hunda walitti qabdanii hin arrabsiisina. Assalaamu alaikum ma'assalaam dubbiin jabduudha hin diddanni taanaan madaamii timnee warra ruuza distii lama keessaa distii tokko otuu soo giddi bilchaateeraa jedhee irratti ilaalu xaq godhu ruuza sanirraa dhaabsifna jechuudha. Ruuza distii tokko qophaa fixxanii jechuudha warra shamarran hundaa miti warri ruuza fixa jedhaa jiru amma shamarran isa malee kan hudduu keessa xallaasee jennaan ruuza sana distii tokko fayyaa fixee dhiiraaf jecha maraataa oolu wanti jarri gungoon hin jiru jarra akkasii jechuudha. Biyyatti maal godhu warra ammaa erga biyyaa bahanii akkasuma maraatan kun mana barumsaa dhaqna jedhanii kilaasii galanii kilaasii keessatti sosokkoomamanii achitti caqqa godhamanii maal jedhanii biyyaa bahu gaafa abdii kutatan yoon heerume durbummaan qabu waan ta'eef alangaadhaan hidhee nagarafa waan ta'eef durbummaa qabaattee heerumtee durbummaadhaan jiraachuu hin dandeessu warra amma biyyaa yaatee nu rakkistu kun warra otuu hin heerumin durbummaa karaatti gatee durbummaa malee immoo yoon heerume abbaan manaa kootii eenyuun isirraa fudhate jedhee algaatti na hidhee sireetti juf himi juf jedhee nagarafa waan ta'eef alangaa kanaan garafamuurra biyyaa bahunaaf wayyaa jedhanii biyyaa yaa'aniidha jechuudha. Kanaafuyyuu nuti gorsa ajaa'ibaa shamarran xixiqqoon abshira warra manguddoolee itti himna nuti akka jarri adabatanii ta'an manguddoolee manguddoon warra gurguddaan jaalalli isinii haaraa miti jaallattan jaallatamtan dabarsitan fixxan allaqe dhuftanii umurii warra xixiqqoo jiraachuuf ijoollee hin jeeqina warra durbummaa qabattee mana madaamii keessa teessu warra durbummaa qabattee mana xalabaa teessu isin mana hijaazaatii booqqiftu mana hijaazaatii makaarinaa jettanii daasii
shamarran isiin immoo kaayyoo maatii jijjiiruuf biyyaa baate hoo mana xalabaa keessatti ta'al imshi otuu jedhamtu otuu qadee tokko gabbaatee tokko mana caffaraa dhaqxee godhe hudduusa kana goote shiishaa funyaaniin baaste maaliin jedheen sababa keessaniif amma dhiironni biyyaatis sodaa keessa galanii jiru. Shamarran biyya Arabaa akkana taateedha. Hundi shiyyuu baateetiyyuu akkanatti baangaalii bira deemti maal bira taati dhiiraaf jecha akkana taati jedhanii gaafa walitti qaban baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Kanaafuu waliif yaaduun barbaachisaadha. Yoo jireenyi isin marrare ofii keessanii yookiin maaliyaa wayiidhaa qobaatti baafadhaati shamarran warri biyyatti jiraatanii baatan nuti warra jireenya keenya jiraatee xumuree jireenya haaraa lafaa jammaruu jedhaati maaliyaa qobaatti akka Arsenaal, Cheelsii, Maanchoo jedhan kanatti isinitti baafna manguddoota warra jireenya lammaffaa jiraachuudhaaf ummata jeequ jechuudha. Shamarran koo warri kaayyoo biyyaa baataniif qabdanu sababa warra kilooreeksii jaara kaaniidhaan dhuguutiif isiniin harrabsamtan. Abduseen harras dhugaa dubbata. An gaafa duraatis shamarran biyya Arabaa shaamaadha gaafa jennee dubbannu shamarran warra bulguu kilaasii keessa gangalfamaa biyyaa ba'e durbummaan mana intinii keessatti mana baaburaatti harkaa fudhatamnaan maal jedheetan heerumee sireetti hidhamee garafamaaf biyyaa ba'e hin jenneen. Shamarran isii mana xalabaa teessee isii kaayyoo biyyaa baateef maatii ofii mana citaa keessaa jijjiirtu isii obboleessa ofii barumsa barataaroo yuunivarsiitii galchitee akka obboleessi isii bakka guddaa ga'u gargaartu malee isii asiifachii fiigdee makarina oo naagame makarina jettee shiishaa funyaaniin godha. I love you my friend, I love you my caakkaa, I love you my warra akkasii shamarran bakka hin bu'anu jarra akkasii la'ana bulguu jennaan dhugaan isanii himaa. Sanummoo wanti baay'ee nama gaddisiisu yeroo kana keessa bara dhumaa keessa jiran fakkaata. Maaliif dhugaa rabbi dubbachuuf shamarran hunda otoo hin taane zabana shamarran dhiira fiiskitee qabdu keessa geenye jira. Mallattoo qiyaamaa keessa zabana shamarran 40 dhiira tokko duuka diddi jennaan dhiirri baqatee muka yaabee jennaan qottoo fudhattee mukicha irraa buufachuudhaaf waan akkasii fakkeessaa jiru garuu ammallee hin geenye nu sodaachisinaa. Dhugaan jedhaan nan daafaa jira tarii isaa nuti mallattoo qiyaamaa keessaa zabana shamarran 40 dhiira tokko duuka diddi jennaan dhiirri baqatee muka yaabee jennaan muka sana qottoo fudhatanii dib wadhanii jiskanii irraa buufachuudhaaf jedhan keessa jira. Yaa rabbi qiyaamaan duratti shiraarul kalqii taanee joo jedhee dhala yaadummoo shamarran miskiina baay'eetu immoo jirti mallee wanti nama duukan fiigne warri kilooreeksii namaaf jecheen dhugne warri mabraatii hin qabne warri makiinaa jalan bu'a hin jenne danuu jirti kan kaayyoo qabdu. Abdii nutti horammoo gaafa immoo shamarroota warra manguddoo warra baangaalii duuka fiigu warra mana ijaazaatii shiishaa afuufaa hudduu godhuudhaan baqa alqoollinaan mallattoo qiyaamaa warra himame sun inni shamarran 40 dhiira tokkitti duuka diddi qabeennaan itti marseete asiin jettee duuka haate jennaan dhiirri fiigee lubbuudhaaf hima. Amma fakkii hedduu kana wanta asitti ta'aa jiru sanumaan wal fakkaata. Yoo dindinii jenna barakeedha. Tiiktookii keessa seenaa. Ammineeta xaxxaa kaalkeenyi xaxxaalloo wallaahi billaahi ante miisti binooreem inni altawuma uleettinyaa miisti taarageenyaallee shamarran meeqa takka jedhaan. Shamarran meeqatti dhugaadhaan maal ta'eera ansi dhiisaan jiru jaartii kee dhiisiitii na fuudhi jedhaan. Garuu shamarran hundaa miti irra deddeebi'anii akkasin hubattanu Abduseen shamarran arrabse akkan jenneef shamarran manguddoota ofitti dhaafanimaa jira. Warra akkas jedhu kun warra rabbiin mallattoo qiyaamaa irratti nu argisiisee nu duuka fiiskuudhaaf qopheessidha jechuudha. Nu dhumatte yaa dhiirotaa of qopheesse fiigichaaf caammaa kee jajjabeeffadhu. Shamarran isiin abdaba qabdu nu duukan fiigdu silaa warri nama duuka fiiguudhaaf 40 taateen nu kaachisuudhaaf qophoofte warra maleekaan hudduu keessa xallaasee biyyaa baase 40 taatee kilooreeksiin nuka yookiin na fuudhi yookiin immoo asintiin jedhattee asitti nu qabuuf deemti jechuudha. Allahu akbar subhaanallah yaa rabbi yaa Allah subhaanaka subhaanallah. Sheer godhi ati dubbiin ajaa'iba bar hin qoosin yaa shamarran wanti isiniif dhaamu mallattoo qiyaamaa otoo nurratti hin bu'in jabaadhaatii iddini jedhaa biiftu maal kolfitaa jala deemtee
Kan maal isin makaarina jechuun kun dinqiidha kan isin mana ijaazaa deemtan. Maal ajjaadhuma mana ijaazaatii baatu mana xalabaatii baatu tokkoffaa shamarran Dubaayin jiraadhu Kuweetiin jiraadhu eessa Suudii jiraadhu shamarran gaafuma mana xalabaatii baddee mana ijaazaa qobaatti kan obboleessi biran jirra. Na komadhu abbaan barbaadde mana xalabaa taa'ee gaggaariin tokko ni jira garuu kan dhimma dhiiraan qabne qanii kajeele qofitti dawwalatee naa bakka himma chaachaachu mana min jedhee walta machaacha'us ni jira. Garuu gaafa biyyaa baatanu kaayyoo maaliitiin biyyaa baatan mana xalabaa layxanii shiishaa afuuftanii daansii 8-9 hudduu gochuufi hin jiru. Shiishaa isaan madhaabii abdussee kana fuffuutanii shiishaa saabuun akka waan faashinii ta'e sirba goondaree wayitiin naanatu qaalta shaggaru maal isin maal ejjaan mana ijaazaatti dachaatan ji'a tokko dalagaa dalagdu ji'a tokko immoo mana teessanii birricha sana birrii ji'a tokko hojjettan ji'a 3 nyaattan shiishaa afuuftan maatiidhaa biyyatti hintiniyattan maal jechuudha warri mana xalabaatii yaatanii mana ijaazaatti walitti dachaatan shamarran bakka hin buutan hundi keessan huyyuu dhugaan isiniin jedha. Shamarranumti mana xalabaatii yaatee qobaatti kan dhiirri biran jirre obboleessi biran jirre mana ijaazaa qabattee baqa dhiira taateetti jechuudha. Gaafa shamarran of taateetuma mana ijaazaa qabattu wandinaat daffaarii akka barbaadde tabbaa barbaadde fidachuu dandeessi ofiisiitiin mana qabatte dhiira taateetti jechuudha. Gaafa shamarran tokko shiishaa qobaatti abbaasaa intiniidhaan bittee tuubboo isaa mana isaa qabdee afuufuu jalqabdu akkiru zamaan allaqe. Warri mana xalabaatii yaa'e hundi badaa jechootu hin taane baay'inaan kan baangaalii duuka deddeemaa oolu warra mana xalabaatii bahee mana ijaazaa qobaatti qabate kan shiishaa afuufaa oolu kan intiniin dhuga jedhee yoo jaartii kee lammaffaa nan godhanne ofin ajjeesaa kaloreeksiin dhuga jedhu warra akkasiiti. Kan mana xalabaa jirtu har'as taanaan Dr. Abduseen isiniif beeka rakkoo mana xalabaa keessatti isinirra ga'u. Rakkoo mana xalabaatti warra mana xalabaa irra ga'u ni nan beekaafan. Gadi baanii illee ifa aduu arguudhaaf hedduu rakkatu jechuudha. Gadi baanii ifa aduu arguudhaaf hedduu rakkatu. Otuu akkas jedhan waggaa meeqa mana xalabaa keessatti hojjetatanii bar wanti isiniif dhaamu immoo shamarran keenyaan baay'ee ijoolleedhaan nan dubbadha yaada waliin jijjiira. Warabbal Ka'aba mana xalabaatiin bayinaa. Dhugaadha birriin danuu isinitti fakkaachuu danda'a yookiin amma yoo riyaala 1,000 mana xalabaatti hojjettate gabbaatee 2,200 hojjechuu dandeessa. Garuu waciin ati baaftu hamma isa mana xalabaa sana tirfii lafa keewwachuu hin dandeessu. 2,200 hojjedhu ati birrii 20,000 hojjedha jetta malee waciin ati baaftu gaafa gabbaate yegiddi michiin si rukuta jechuudha. Gaafa mana xalabaatii baatee qobaatti mana xalabaa mana intinii ijaazaa qabatte suusiin hin jirre michiin hinuma sitti gadhiifama. Gaafas birriin ati 2,000 ji'atti fudhattu asumaan nayxee saanxaa isin silaayyuu saanxaa kana bitachuu jaallattu saanxaa boorsaa isaa sitti fafannifatan kana birrii jabeenyaan bittuu riyaala meeqaan isa bittanii lippisti mana xalabaa yoo jiraatte boorsaa wanti si bichisiisu hin jiru boorsaan ati duddetti qanii qaniin jijjiirtu hin jiru chaappistiikiidha jettee wanti itti qanii qaniin paawudarii bittu hin jiru eegee fardaati jettee qanii mana ijaazaa baatu hin jiru inni akka diriyaa kun maali maqaan isaa diriyaa antini inni shamarran bibbittu birrii meeqaan bitti yoo hambifatte 600 hambifattee hojiitti deebite mas ijaazaa baate shiishaa saabdee nama bira dhufa intini dhume otuun adabaan immoo kabaja kee ergattee mana xalabaa keessa teesse yoo birrii kan kee 1,000nis ni fudhatta lippistiikii sin barbaachisu yoo barbaadde kan madaamii dibatta fuutee huruu dimmachuu isaayyuu yeroo kana shamarran lippistiikii hin dibatina aappiin lippistiikii hidhiitti nama dibu baay'ee jira tiiktookii keessa yoo seentan ofiin paawudarii isinii dibaa ofiin lippistiikii isinii dibaa ofiin naara kana isiniif kukkuula jechuudha wanti isin birrii baaftanii lippistiikii bittanuuf hin jiru gorsa kun mana xalabaatii gabbayeen birrii jabeenyaan hojjedhaa mana ijaazaa yoo naqe birrii danuudhaan hin hojjedha yoo ta'e michiin rukutamtanii samattaachuu baqa maqaan biyyatti illee galuu jiru waggaa 60-70 otuu mana xalabaatii gabbaatee bakkee fiffiigduu maal jettu biyyattis waa otuu lafan ka'atiin otuu maatiin gargaarin galta warri amma mana intiniitii gayyaa'e kun tokko warra waxaratee hojii dhuunfaa isaa banatatee of danda'ee hojjetaanumaan hundi isaa rukutamaadha jechuudha warra michiin rukute qofa bakka hinuma rukutama arabni kun yookiin baangaaliin kun
wallahi anti hilu yaa asal jedhaanii isiin koo surree waxxartee simmin qiddii ta'an jedha karaara deemuun dhiiftu ganii ijaazaa baatu saanxaa wayya sirratti fannifatanii wee shukran jedhama gaafa guyyaa lammaffaa fiqiriin qabeera arabumarraa qabama araba yookiin maqaa baangilaadesh isa ta'u maalis ta'u gaafa niqanii lama yaa hilwa anta feen wallahi ana bihubbu isuuphiyaan hilwa anti asal jedha isiin koo dhugaa seete wallahi isuuphiyaan I love you isuuphiyaan jedhaanii isiin koo wayyoo na jaallatee raga achumaan bakka ijaazaa beeti shiyeet no ምናምን jedhama mana ijaazaatu itti mamaa sila ofiif qabatame waan ta'eef eenyu jara dhowwa wanti jara dhowwu hin jiru ka ofiif mana ijaazaa qabatanii waan ta'eedhaaf wanti jarri sodaatan hin jiru ana jaa'i bakka makiinaadhaan hin dhufee si fuudha arabiffaan isinitti masilaa waa akkaataa jarritti wal janajjanan ana dhufee si fuudha ምናምን achuma xaaxaa illoo maxaalloo dhufee makiinaa isaatiin fuudha libashannansiise shinoo ምናምን jedhaa dhaqee biizaa tokkotti bitaa bakka andi biizaa egaa biizaa taan caq allaqe kanuma warri xalabaadhaa yaatanii akka nama birrii danuudhaan hojjetate of jijjiiruu fakkeessuudhaaf nakki nuti birrii manni xalabaa birriin si xiqqoodha inni bakkee kun immoo 2500 hojjenna 2000 jettan never waa tokko bu'aa isiniin qabu adabadhaa mana ijaazaatii hin babbayna mana xalabaa intini mana hojiitii hin bayna hijaazaa baatanii shiishaa saabuudhaaf boorsaa hamma dhaabii namaa ga'u ofitti fafannifattanii birrii meeqaan bitaa oolurra lipstikiidhaan intini gootanii eegee fardaa ofirra keessanii iyyaa oolurra kalaam faayiz isiniifan hima warri mana xalabaa isin dhibbatti na baastu an dhugaa jirtu gaa itti muu irratti hin dhiisuwan kunoo mucaa tokko baay'ee naman jaalladhu as koomentii jalatti argee ka'ee kabbaad sa'unaat otuun gorsu sababa foonqaatiif jecha mana xalabaatii baate yeroo sana waggaa 5 mana xalabaatii otuun bahin abdusse mana xalabaatii bahuufani minaamin jettee nattaasoftee baate mana xalabaatii har'a michiin rukutee mucaan nuti durbummaa qabni Suudi Arabiyaa keessaa durbummaa qabaachuudhaan isii qofittiitti eegnu har'a waan isiin taate otuu argitanii waggaa tokko otuu hin gahin hin wallaalichifatte jechuudha. Michii jiraatti gadhiisanii warri mana xalabaatii yaa'anii mana dannasaa oolan makariina makari mucaan nuti waggaa 5 fayyaa mana xalabaatii durbummaa sii baadhattee rakkataa turte hin nyaattiin furdattu qalloo siiti durbummaa qabdi waan ta'eef maaliif hin furdattu ennaan mana xalabaan ta'a takkaa gabbahee dhiirrillee na dhungateen beeku na qaqqabeen beeku kanaafan hin furdachuu dhabe jedhe achumaan mana xalabaatii baate naan mari'attee tuma bakka manni kunis na rakkisee jira birriin isaallee xiqqoodha jettee hucii jennaan baate gaafa baatee diniyattu michii jiraasa guddaa isaatiin dhahan ta'e maalin beeka mucaan an beeku qayyaramte jechuudha gaafa intini taqayyarechi birriin sii kuma meeqa kaffalamu garuu birrii tokko duudee lafan kaawwattu alleqe daqqaqe amadoone kanum ስለዚህ ሴቶች ወርሲች ብያ ድፉዳፍ ጅርተኑ ዮሲችን ኡፍተንተ ሲራ ወር አሲ በበዴረ ይችላል ዮ ኑ ዳጋኒ ወር በሁዳፍ ከሮረ ቀብደኑለ ከመነ ኢጃዛ እመነ ጠለባቲ ባተኒ ሸመረን እስን ጎወም ሲናን አመ ደላለ ጅርቲ ሸመረን ከታ ተኮቶ ካኖ ፊ ሩኩቺ ፈቴ ዳቦን ሲ ጳጳቴ ጀናን አለን ደላለ ታቴ ሸመረን ከም ብራ ፊዱ ፊዳ ሸመረን ብራ ጀነጀንቲ መነ ጠለባቲ ሄሎ si wallahi ergam mana talabati bahe bar jireenyi naaf ta'e kunu bakka alhijaaza baate ijoolleedhaan wal argita abbaa barbaadde dawwalattee kottee kee walirra keessee shiishaa saabda birrii kee kuma meeqaan hojjetta ati du'atta bar isaa ati birrii ati ji'a lamatti argattu an ji'a tokkotti argadha maalajjaa mana xalabaateessa jette janajjanti dhiiratu janajjansiifatam nuu baasii durbummaa qabdi isiin balla'uu qabna jedhee janajjansiifata bakka yoom baata kottu na bira manni inni ijaazaa kun hin jiru bakka jireenyuma ajaa'ibaa jiraatta jettee janajjanti dallaallattiin jechuudha bakka nan baha akkamitti badure badeetanii mana xalabaatii dhufa bakka mana ijaazaa kan keessaniin isin bira dhufa jetti hin deemti achumaan tokko bakka dargaggeessi shabaabni tokko yookiin arabasa ta'u yookiin warrantini jedh bira deema allaqee daqqaqee mucaan durbummaa baadhattee jirtu sun daaraa taati jismiin inni ergasii hojiidhaaf illee fat jedhu sun waan asiifachi dhiirri qaqqabee lallaafifnee faxan jettee hojii hojjettu gaafa dhiirri qaqqabee lallaaffisee hormaappii kana bartee shiishaadhaan maaliin jette hojiin isii dabbare ji'a tokko hojjettee ji'a lama mana teessi
wanti siin maatiidhaa jettu jiru ofuma danda'uudha jedhe tokko dhayxee 2000 fudhattee dhufti kottee walirra keessee shiishuma sii otu antini bitattu ammas hojiin barbaadame galfama waan akkasii dhiisaa mana xalabaa ta'aati akka maqaan keessanillee hin banne gabbabbaatanii shawwadamtanii maatii keessanis gargaarradhaa obboleewwan keessan warra biyyaa barumsa barsiifadhaa maatii keessan warra mana citaa keessa jiru mana qorqorroo ijaaraa fiitii of eebbisiisaa akkas kanaan achi wanti isin mana xalabaatii baasanii makarina naagame jedhanii dallasan bu'aa hin qabu mallattoo qiyaamaa nutti dhufa waan ta'eef gorsa kana kan liqimse qofa beeka jechuudha kan fudhate qofa beeka warri gorsa koo kana dhagahaa jirtan gorsa babbareedaa isin gorsina karaa fuulduraatti isin gorsaa sarra geenye tola lafaa kaanee shamarran biyya arabaa shaamaadhaa hin jenne bar maaliif jenne shamarran kaayyoo qabdu kan dugdaa cittee jechuudha ganama utuu hirribnitti mi'aawu dalagaa ishii dugdaa cittee albaafattuu fi warri immoo baangaaliin dugda dhidhiibee fi horoon antini godhaa bulu tokkoo mitii jechuudhumaaf warri ofii dugdaa cittee hojjettuuf warri baangaaliin yookiin arabni dugda kana dhidhiibee fi kana godhee hormaa fi ganama subiin godhaa fi riyaala meeqa kennuuf shamarran hunda bakka hin buutu jenneetu irra deddeebinee dubbanna nuti warri dugda ofiitiin nazaafaa dugdaa cittee hojjetee argatuuf warri baangaaliin dugda dhidhiibee fi hormaappii godhee birrii kenneefi jennaan intini ittiin jiraattu shamarran hunda bakka hin buutu jedhu doktor Abduseen akkas silazii gorsa Abdusee kana bareechaatii fudhadha Abdusee yoomuu dhugaarratti isin gorsa mana xalabaa ta'a waggaa meeqallee yoo ta'e achuma hojjetadha waastinnaa qabdu gaafa mana xalabaa jirtu gaafa immoo paaspoortii kee gattee oduun mana ijaazaa dhugaa sitti fakkaannaan gaafa oduun mana ijaazaa inni mana keessatti hin dannasta kaalaxuu kaalta shaggaru manormaali xallal baagaru wuy jechuun kun dhugaa sitti fakkaannaan mana xalabaatii badde gaabbiitti seenta sheenaadha jechuudha sheenaa yoomuu garaa simbaana of keessa waan ta'eef hin bahin mana ijaazaa keetii sittaafu gorsa Abdusee kana fudhu shiishaa suusii hin qabamin shiishaa suusii qabamtee hin maraatin manni ijaazaa sin fayyadu dirbummaa kan keessirraa balleessa kaayyoo kan keessi balleessa mallaqa kan keessirkaa balleessa boorsaa isa gurguddaa dugdatti si fe'ee si gaggeessaa jedha doktor Abduseen gorsa kana tingi god meelaalaa dubbii Abdusee xiinxalaati shamarran amma mana ijaazaatti deddeebitu kun gaafa hojiidhaa kaate 2000 yoo fudhatte birriin isiin fudhatte manatti galtu kun 800 hin ga'u bar otuu karaa kanatti buute wuy hamraal kot meesii kana binna wuy qamisii inni kun inni ishiin qabu kun inni kottee jalaan babal'aa kun hin bareeda wuy kotti mee isa bitanna uffanni isaan xadiigdanii afurtuyyuu hamma na baheedha ta'a akka waan uffatan tiinettu hadha yoo tokko uffatte lammaffaan uffattu qamisii dhumatu bitama cal jedhamee 100 meeqa meeqaan har'a uffadheera maal jedhee tan uffadhaa wii natti intini bakka isa kana bitadhu qamisii inni kun haaraa dhufe caammaa isa kana biti boorsaa isa kana biti otoo birrii 2000 fudhatti malee intiniiti warri mana ijaazaa mana xalabaa ta'anoo 1000 jaraa yoo ji'atte fudhatan yoo irraa baasan neettiidhaaf daataa qofittiif 200 yookiin 100 itti irraa baasu birrii jaraa sirriitti walitti qabachuu danda'u jechuudha shamarran mana xalabaa jirtu 100 warra bakkee jiru caalti jechuudha warra bakkee fiffiigee makarina dhee hudduu jaraa malee kan hudduu keessa sin areebu malee dhugaan isiniin jedha gorsa immoo arraban seenaa warri bakkee fiffiidanus boorsaa bibbittanii birrii keessan hin balleessinaati dhayxanii shiishaa hin afuufinaati ergasii baddaniittu wanti godhan hin jiru qalqallaatanii mana xalabaatii baddanii mana ijaazaatti nammitanii dannasaa jirtu waan ta'eef daansii qannisu daansii xiqqeessaati boorsaa isantinii sana bibbituu xiqqeessaa shiishaa xiqqeessaa lippistiikii xiqqeessaa eegee fardaasa mataarra kaawwatan xiqqeessaa kaayyoo biyyaa beessaniif jabeessaa jedhu doktor Abduseen achumaan Abdusee keessanis jabeessaa abbaa gorsaa keessanii abbaa dhugaati of jajuuf otoo hin taane rabbumatu dhugaa nu dubbachiisa gaannutti gorsa ajaa'ibaa sin gorsinaa achumaan immoo liinkii kana tuqxanii gadi seentanii jechuudha namni 400 kun deemtanii oduu haarawa kara yuutuubii Abdusee Ooroo jedhuun argattu in gootanu taanaanis booksiidhaan ilkaan isin irraa fitna eenyu nu gaafatu maali xayyiqenaan bara akkasi Abduseedhaaf jecha garuu tokkoon kan kee birokiinaa dhugdee akka maqaan na balleessitu hin barbaadu barakiinaa miti akka ti anaaf jecha shaayee dhugdu hin barbaadu tokkoon kee andi shaayee እንዳጠጡ ለኔ ብላችሁ maqaa afuura qulqulluun isinitti naqeetan bakka jirtan isin fawwasa jechuudha anaaf jecha
akka shaayee tokko hin dhugne lapheen isin gubachuun barbaadu fixanatiin shaayee dhugdanii isin luqqa'e abdusseedhaaf jecha shaayee gubaa dhugde dhamee bor maqaan kan koo sooshaal miidiyaa irratti haasa'amuun barbaadu warri tiiktookii irrattis I love you maare yene qoonjoo yeetaaginya halloo yene maar walala jettanii suuraa akkana qabdan sun dhiisaa ተውት እንዲህ አይነት ፍቅር አይመቸኝም ምን ተመቸውኒ ኦቱ ወሊም ቤክን አይ ላቭ ዩ ሶሪ የኔ ማር ወለላ ወይ ፍቅር ይጀቹን ወልበረኒ ማሉማ ወሊ በረኒ አቲ ኤኙ ወልበረሚ ማል ጀደሚ ጃርሰ ቀብዳ ጃርቲ ቀብዳ ዋሜ ቀም ጅንጀናስ አሊፍ ጀደኒ ሲምበርሲሳን ዶክተራ ዋሜ ቃቲያን ዶክተራ ጃለላን ታ ኩፍሴ ኩፋን ታ አመሞ ዋይ አካታ ጅንጀና ሲምበርሲስ ነሳንሰስ ወበርባደን akkamitti jinjanaan wal janajjanamuu danda'a sooshaal miidiyaa irratti kan jedhu irratti ajandaa biraatiin walitti deebi'uu dandeenya yoo isin nu barsiisi waa'ee jinjanaa jettan malee namuma tokko maalummaa isaa utuu hin beekne cal jedhameetuma foonqaan irraa naqabeera lubbuu koo sin jaalladhaan hin ta'u dhiirris dhalaadhaan cal jettanii miiseen jiraan gaafa barreessitan lubbuu koo sin jaalladha siifan du'a suuraa kennaa erge laa dura dhayxee taankoo akkaallee barri taankoo akkaallee hayyee ol seeni yoo siin jettee ol seensitti eeyyamamaa ta'uu sii bartee እንዴት ነው ባላለሽ ላተዋወቅሽ ፈልጋለሁ ሲበሩን በርባዳ አከሜ yoo karaan ni baasa sirriitti wal barra akkana ar jettanii booda waa biraa keessa galama malee otuudhuma waliin bariin suuraadhuma feesbuukii irraa argameef lubbuu koo sii du'ee garaa na ciniinaa suuraa kennaa ergi sii du'ee imoo viidiyoo naa dawwalii assafaaxaa ijii balmaknaadha no akkasitti jaalanan jedhamu akkamitti naman beekne jaallatu maalummaa isaa beektaa ilmoo qabaachuu isaa beektaa ilmo ujaartii afur qabaachuu isaa beektaa akkamitti isiinoo jaartii ilmoo ta'uu sii beektaa kan dhayxeetuma lubbuu koo suuraa kan kennaa ergi sin jaalladhe imoo viidiyoo naa dawwalii waan akkasii dhaabbadhaa kilooreksiin sii dhugaa otoo ati maaliin ta'in kanaan ala gorsa koon fudhattanu taanaan waan isinitti godhu anatu beeka jechuudha Dr. Abduseen jedhama gorsaa keessan jaallatamaaf kabajamaa inaaftonni baay'een waa'ee Abdusee irraa yeroo baay'ee xiinxalanus irra gahuu hin dandeenye waa'ee kan koo xiinxalanus inaaftonni baay'een በተለይ ወንዶች ለምን እንደሚቀኑብኝ gatiin dhugaa dubbadhuuf ta'e kan baay'inaan yeroo hunda natti duulu dhiirota mee yaada kana irratti meekenna kan na arrabsaa oolu koominti jalatti dhiirota ere dhiirochee Abdusee yoo fuudhee yoo shari'aan naa eeyyame shamarran afur caalan fuudhu arraban dheeratina dhiironni warri Abdusee arrabsitan jechuudha Abduseen yoo shari'aan eeyyameef afur fuudha dhibba afur hin fuudhu tarii Abdusee kana shamarran wama koominti jalatti inni xabache intini jedhuuf hundinuu jaartii koo isinitti fakkaatti no hundi jaartii kooti miti an hunda sin jalaa fuuchuu hin danda'u akkamitti shamarran kun hariin Abdusee jala xaxabattee maal jetti an laaccaawtaachoo bashannansiisuuf malee fuudhuuf miti sababa kanaaf dhiirochiin inaaffaadhaan Abdusee hin arrabsinaa koomintii baay'een argaan kan halkanii guyyaa Abdusee arrabsaa oolu maal jedhaa oolu dhiirota bulguu mee kana irratti koomintii keessan dhugaan isiniin jedha dhiironni kun maaliif Abduseetti duulu xiinxala baay'ee nan xiinxale si xiinxalinnaa sina xaxxalinnaa jedhama Dr. Abduseen ስለዚህ dhiironni wanti sin Abdusee arrabsaa ooltanu entanii jedhaa ooltanu hin jiru adabadhaa Rabbi namallee jaalala shamarranii naaf kennu nama harmee isaa jaallatutu shamarran taphachiisee shamarraniif jaalala kenna akkasii bar adda qabaadhuutti yoo adda qabaatte abbaan barbaade si jaallata otuudhuma maalummaa kee beekin si jaallata akkas kanaan al'ati samiittoof buufteedhaaf paawudarii diddibattee maal gooteedhaaf miti dhugaa dubbadhu dhugaa irratti ni jaallatamta kanumaan isinii dhaamaa nagaan keessan isiniif baay'atu kaane gabbaane kubbaa laalla waan ta'eef galatooma assalaama warri yuutuubii kan kommoo subscribe naaf hin godhin baay'ee isinitti dallaneen jira warri laayikii hin godhin deemaa laayikii godhaati viidiyoo achirratti isiniif maxxanfamu hordofaa Abdusee Ooroo kan jedhu koomentii jalatti isinii barreessa laayikii irra godhaati maqaa kana qabadhaa deemaatii subscribe nuuf godhaa Abdusee Ooroo ilaalu Dr. Abdusee min ayna saw no mee kan Abdusee jaallattu deemiitii gaa amma laayikii godhi achirratti jajjabee sidiina garaa gubi boo maal kun ummanni keenya kun hin jedheeman ani yoomu baafan isin jaalladha boo
Aboo kolfaan nuuf ittani. Koomentii kana irratti laayik godhaati. Mucattiin kilooraksii dhugde sun Abduseen ajandaa sana keessa sarkan qabu. Dhaqees takkaa waa'ee isii dubbatee hin beeku. Anaaf jecha miriindaa qabbanooftuu fi dhugaadha. Anaaf jecha akkasii miriindaa dhugdanii aannan dhugdanii laphee qabbaneeffattanu malee kilooraksii dhugdanii guggubattanu fedhuwan. Maal. Shamarran koona jalaa du'uun fedhuwan. Tokkoon keessan du'uu hin barbaadu. Lapheen keessan gubachuu hin barbaadu. Sababa Abduseetiin akkasiin miriindaa aannan dhugdanuu hin barbaadu. Akkasii Abduseen keessan isin jaallata. Kabajamaa ulfaadhaa. Akka garaan kiyya daaku utuu garaan keessan daakee midhaan mudhii keessan taa'u. Nagaan naaf turaa isin jaalladhaa. Ciao.